Sika pada Nadia bisi, Arafat gafa finfinne turte malee. Dhageeffadhu. Amma gurbaan kuni obboleettii No, Finfinnee no, no, keessa. takadir ni sika. Kadir kan Dhageeffadhu mutu kaasii deemi hima. akkuma jofta kadir. Dhageeffadhu kaayyee. Warri waa waraabbatu. Obboleettii Finfinnee keessaan qabdu jedhee ture sa. Habibi. Atoo maalittiin beeytu? Ana kasin obboleettii finfinne keessa qabdu fi kan qabne ragaatti hin qabu baruun fedha malee hin turte gaafas. Okay, dhageeffadhu. Gaafa dursoo dhuftu mucattiin obboleettii Finfinnee keessaa qabdi. Daraartuu jedhamti mana jimaa qabdi. Okay. Furii keessaa jechuudha. Gaafa dhuftu warra Ila dhagaye warri gandummaadhaan naarrabsaa jirtan Dhageeffadhaa, gamee dhagee kaasee haasa'u. teessanii anaa isinii sale namni gartee isarra godhatanii aboo naarrabsitan. muutu godhi kaanuu raanii haasoo Kadir gaafatanii ki yobsi. Isa wajji batan. Okay, warra koomenti tigirame lesi miti ayya. digalee Ayya. Ayya. haadha isii dubbifnee obboleessa isii dubbifnee obboleettiin isiituu Finfinnee jirti haadhan gargara malee abbaan jira tokko beek Okay. fuunee mana obboleettii isii geessine isii fidi gaafadhu Okay. digaleemi Yeah. kaamma isin ajandaa biraatiin ooftanii akkana jettan kanaa miti sigalee waan isiin nutta isii xeef agartee isiin sunuyyuu eenyummaa ofii hin tuffanne gaafii jaalalaa agartee isiin onnee guutumfatii jaalannaan namni kunuu ofitti amanummaan bakka jiruu fi akkaataa jiruuf irra hin laalle isiin ofitti amantummaa namooma guutuun isiin fatii barbaannan hayyee agartee namni kunuu namooma Obboleettiin sun daraartuu nan gette. daraartuudhee yoo barbaadde Bilbilee si garsiisa. Ammumaan tanaan bilbilee si garsiisa. Itti fufee dubbitee bitadhu. Daraartuu anaa si fida. Daraartuu ati gabbisannaa si fida. isii bira finne haadha dubbifnee obboleessa isii dubbifnee mattaawaqaa gandaa fi baafnee dhimma baaspoortii Finfinnee finne jechuudha. Sigalee baaspoora irratti guunnee fi dirqaa waadhaa fudhatte sigalee. Sababa kanaaf dhufte. Kasanirraa isii gaafachuu hin dandeessanii achi booda mana tokko Okay, abdii kiyya. Mucayyoon tun duraan Somaalee turte. Somaalee irraa Finfinnee dhufte. Eenyutu Finfinneen dhufne warra bira galte adara awwala warra bira galte warra isii bira. warri si eessa gira? Warra isii adaree jira adarii waarar keessa galte bakka ho'i galte warra isaanii bira dheette awwala. Warra isii bira. Haadha si bira moo? Haadha isii bira fuutee haadha isii bilbilee amaanaan jettee hayyee jennee obboleettii isii bira finne siin jaa kunoo gaafadhu kaa. Oye, mucayyoon tun akka abbaan qabne ni beektaa miiru? Abbaa qabaachuu dhabuu siin beeku ani. No, abbaan qabdu. Abbaan si dhiyoo jira. Bira mataa godhuu fi. Amma walumaa galatti Qabxiin deemuudhaan si dhufu jira. Qabxiin kiyyaadhaan si dhufu jira. dhageeffadhu kaa amma wanta siimuu barbaade. Taate amma dubbii marsuuf deemtu maalii deemtu. No, marsuuf hin deemu lakkiyaan. Dhageeffadhu Qabxummaa kiyyaa jalqabumaa gaafa miidhama isinii gaafa. osooniin agartee nama dhugaa taatanii. Qoy gaasiif qabxii kiyya waan hin jenarraa baas gaa. Dogoggora gaafa Finfinnee jirtu warra bira galaa turteen dogoggorteetu amma gatii sii kafalchiisaa jira. Dhaan kan hin jee isa kanaaf ammoo ragaa fi sababa siimutti hin jira. Ragaa fi sababni namoota ishee waliin turtee fi bakka isiin galaa turtee fi dubartoota meeqaa achi ture mana firaati moo mana kiraati moo mana maali ka jedhu walumaan haasofnee adda baafnaa ati Finfinnee keessatti fiidoo hojii waraabdee qabda eessa bultee akka isiin si dhuftee fi ati eessa bultee akka fiidoo sun hojii waraabdee natti ragaa kannidha. Eessa buluu isii. Maallaqeenyuti Dubaay geesse miyyoo sana. Maallaqeenyuti goy. Bravo. Maallaqeen nuti argaa irraa tasuu diimtuu naa fuutee. Meeqaan jeeti maallaqeenyu Dubaay geesse miyyoo sana. Maallaqeenyu Dubaay geesse. Isa ammoo boqotu qabdi. Maallaqeen nu geesse. Eenyuun maallaqa irraa baasee Dubaay geesse. Nutu geesse. Okay, isinii geesse. Maashaallah. Baasaboora eenyuuf baaseef? Nutu baaseef. Maashaallah. Okay. Taate eega akkas gootanii namni maafuusaa bira geesse eenyu micootan. Isintu baase kaachillee. Rakkatta. Dhaabuqa sabada qabbaleessu eessa geessitanii eessaa baasan warri gartee naarrabsaa jirtan warri gartee abdirra gortanii naarrabsaa jirtan luchee akkoo teessanii dullattii sannaallaa akkanatti isinii miilaa hojii isinii salee akkasi qaban. Warra si arrabsuuf fidhiise. Naafi abdiin nama dhuunfaa. Dhageessanii mi naafi abdiin feenu wal salla feenu wal garagalchina. Maal sallaa miti boon. Dhageessanii mi. Uummanni komantii waan fedhe barreessuuf mirga qaba. Mirga uummanni komantii haa eegamu. Okay. Abbaan waan fedhe barreessuu danda'a. Okay. Laa dhaggeeffadhu abdii. Anammoo inni isin jechuu barbaade inni isin gaafachuu barbaade miyyoo tana gargaartan obboleettii teessan akka feetan taatan
ni waan san rakkoo keessaa fuutan. Ina geessami. Okay, obboleetti intala Oromooti. Miyyoon tuni mee eega gargaartan. Mee yaa'ani haawultii godhatee matarratti isin haa dhawattumo. Moo nuti gartee gabbaanee aboo ummata buqqee nu gargaartaniiti. Aboo ummata gartee kunoo maali wanni irraa buqqee nu gargaar. Ijoollee galatoo mallee isin hin jaan ijoolleen. Abdiilleen haa galatoomu. Unoo mucaa fatuusha'uun sanilleen haa galatoomu. Thank you isin jette. Mee waggaa guutuu walummaan ajandaa godhuu barbaachisu maali mee haawultii godhannee magaalaa dirree dawaa keessa mee maali mee? Fakkeenyaaf mee maali wanni isin barbaaddan? Yeroo hedduu maaleen bar wanni akilaa dhageeffadhu abdii ijoolleen maaleen argeedha galata maal kan wanni isin haasoftan mee isii fi argee maaltu waliif fide? Muciyyoon san bakka irraa bittan isinii beekaa nama tokko kanarraa fuudhanii gargaaruu fi kutaa ganda namaa maaltu waliif fida? An kanaan na dhibaa bar. Dhageeffadhu kaawaa waliif fide jira. Ishi maali mee? Okay dhageeffadhu. Namni martinuu isiin gargaaramtee biyya san dhaquu hin beekami. Hin beekaa bar. Inuu nama dhageeffadhu siima. Abdii Khadir kiyya kutaa kanaa kana meelaa sinata tolchame. Abdii kiyya Khadir kiyya dhiifama naa godhaate makka naa goonu. Muciyyoon akkamitti Somaalee kaatee Itoophiyaa dhayitee Itoophiyaadhaa kaatee immoo akkamitti Finfinnee dhuftee Finfinnee kaatee akkamitti Dubaayii dhayitee Dubaayii kaatee immoo akkamitti mana sanii baatee ammaas mana biraa dhayitee kayyoo shabakaasaa cufneeti shaabbaatti dhooyinee xumurre tokko naa qabadda. Agandaan ammaan tanaatti fi qabxiin ammaan tanaa muciyyoo maaltu boorsisu jira? Maaltu kingu jira? Maaltu doorsisu jira? Point. Qabxiin nuti amma dhagirru Finfinnee kaatee Somaalee dhayitee Dubaayii dhayitee Marjan biraa baafnee maabudaa bira geessinee allaqee dhumatee reessa cufne bizzawan cufne shaabbaatti dhooyinee cufne waan eega bakka san geessine dhufee isii wuti godhe ka guyyaa lamaan kanaan dura argaa turellee finne dalagaallee geessine muciyyoon tun saatii kanatti mana arabaa akkasiin jirtu hin dagatina. Eenyutu guyyaa kanatti bilbilee eenyutu guyyaa kanatti barreessee yoo maalli kee maal godhuu baadhe takkaa yoo akkamsi godhuu baadhee yoo kana jechuu baatte kajoo akeekachisa eenyutu itti kanneemu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Koi mee kutaa kennitu bara bravo kii. Dhaadhamma agendaan guddaan jara keenya muciyyoon Somaalee kaatee Finfinnee dhayitee Finfinnee Dirree Dhawaa Dubaayii la. Intaltee kuma biyyaa baatitti fayyaa qabdii abbaan fedhe haa baasu abbaan fedhe haa gargaaru nama goone bira geessine wal laban bag addaan deeman bag ammallee nutti himatte bag ammallee fuune bag dalagaallee geessine bag eega nuti dalagaa geessine mana arabaa keenya isinuu kalee dalagaa dhayite arra eenyutti bilbili abdi ati bilbiltee abdi deebisi gaafii kana. Obboleessoo mucattii yoo dogongoro beeytee waan amma duraan bakka sanii namatu na baabbalee baase jettee maa viidiyoo waraabame jedhama na baase hin bar sanii miti bar qabxii sanii miti bar. Oyi maa na dhageeffadhu. Eenyutu nama dabbaara kutaa kanaa kanni dhiifama. Beeka ofii gabbaateetii nagartee hin dogongoree. Ani dogongoree jette. Dhiifama naa godhaan dogongoree jette. Bara obboleessa keenya nuti isirra dubbachaa jirru bara abdii na dhageelaan nuti isirra dubbachaa jirru maaltu waliin nu fidaadha isinuu fi isii malee nuti abdiin dadaraa dubbatu mee Khadir abdii adanii carraa kannaa. Wanti amma walitti nuuf fidu fakkeenya yoo tun gabbaatee boo amma Naawsa abdii fi Khadir yeroo takka daqiiquma takka namanna dogongoree viidiyoo waraabbateen tureen namanna dogongorsee dhiifama naa godhaa. Abdii koo egaa kana dhagaa hojjaa sun harkoon qabu nama dubbinee walitti deebiin naaf as jirra yeroo takka obsi itti hojjatti. Ani haasaa kala abboon isin biraa bee jira haasaa namarraan fuutan yaayya. No turi abdii waan harkoon qabu dubbadhu. No ne ganaa fedhii isaa dubbatu. Laala dabbaano guu waan akkanaa haasoytu maaliif ati dhibbarraa dhibbatti amma politikaal analaayizaraa siin jenne siiriyees taatee waan dhuunfaa akkanaa waan dhimma akkanaa nama hedduus jala taa'ee si laala akka kiyyaa kana faa kana caalu faa si laala yaadaanis hogguu dubbattu akka jookii yookiinoo akka wanti nuyi beeytaa laaki salphaa gootee hogguu itti kofalte namni silaa gaafii gaafattuu fi namni si jala taa'u kunis underestimate godhaa beekate. Kanaafuu kun ta'uu qabu tokko lama nuti yoo serious taane amma kunis dhumate sanis dhumate ani waan hin to'achaa jiru waan hin evaluate godhaa jiruu fi xinxalaa jiru jira. Haalli amma dura teetee
wanni amma booda mucayyoon tun amma kan umarattu istaara ta'aa jirti. Namni akka kiyyaa kun faan amma dhuunfaa keessan seenulleedha. Awwaa hedduu waan hin jala deemu jiru jira. Mataan kiyyaa kan hin marii nam tokko wajjin godhin. Dalagaa seente whatever it is jarri keenyalleen wanni isaan godhanillee bareeddu. Wanni taate as deebitee nama qabachuu hin dandeessu. Fuuldura tarkaanfattee maal godhamuu qaba. Mucayyoon tun teessee naamusaan dalagachuu amma namni itti bilbilee akkana jeeni akkas jeeniin tuni malaayaaniidha. Maaliif malaayaanii taati? Namni yogguu zaachaasi godhu haala isiin keessa turtee fi haala amma deemaa jiru kanaatiitu zaachaa goosisa. Zaachaan kun yoo ta'e hoo maali? Ati kana jala deemuu hin qabdu. Karaa kamitti namni kun gargaaramuu qabaa oduu hin ta'in haalli ture kuni akkamitti jijjiiramee bakka tanaa mucayyoo gahaa qofaa miti. Anama murtii takkatanii kan waan isii barreessuuf deemuu jira. Wanni godhamuu qabu yoo rakkoo keessa jiraattee haala isiin keessa jirtu kanarratti wanni irratti hafee jiraate namni as ba'ee dubbachuu taakka. Lama wanni bakka san dhayxeef maali? Wanni ijoolleen gargaartee bakka san dhayxeef isiin maali? Maaliif wanni kun ayyanduma ta'ee amma ammatti propagaanda deebisanii irraa dubbatan? Kana xinxaluu qabda malee akka dadhabbii qabdamma fuula keetiranii agarraa wanni kun siif isaa sooshaal miidiyaa gubbataa hojjetaa. Waan yoo gargaarsa barbaadde hoo akka kiyyaa kana fa'aa gaafadhu. Right there. Yoo isiin gargaaramtee mala tokko haa godhamte namni ni gargaara. Namni hogguu waa hedduu godhe. Wanni san yoo ta'uu baatte hoo tarkaanfii biroo yookiin karaa biroo ilaaltaaf. Saniifuu wanni asirraa dispiyuut gootanii wal karakkartanii waan akkana jaamteeni nama akkana maaree dawwale kan ignoor godhiituma karaa tarkaanfii fuulduratti itti fuftu sossoo'insi nama hedduu sila deeffachaa jira. Dubbachuun hin danda'a yeroo takka asuma irratti. Abduma wama abdii kaasa kanarratti yeroo takka onnoo godha. Ta dura Aadaan kan maratti daa'im dubbachuuf adeeti. Lakkee dubbata rakkoon qabu. Ta dura akkuma kaafte dadhabbiin qabaa hirriibaa hin ka'e nama bilbilaan na kaase laayivii mucayyoon godhu amma na bira sa'a 8 halkan. Sa'a 8 Itoophiyaadha bari'uudhaa waa xiqqoo hafee rafaan ture hirriiba na kaasanii ammaan arge. Dhaqeetiin dhaggeeffadhe laayivii yeroo hanga takka kaan rikoortii na arganii hanga tokko ol baheetiin dubbadhee gaanaan ol bahee booda manni sunuu qacofamee namni achi keessaa hundi horiyee boodarra yaa'anii waa hedduutu goggoramee waa hedduu laaqame. San dura garuu wanni ati naa hubattu waan amma ati kaafte kana hunda isaa ni beekaa. Itti dhiyeenyaan hin beekaasii keessaan kuma qabaasii maaltu maal ta'e maaltu furamuu dadhabee maaltu rakkatame hunda isaanii hin beekaa. Rakkoon dhuunfaadhaa rakkoon biizinesaa rakkoon qabeenyaa akka hin jirre hin beeka. Rakkoon saayikoloojikaalii garuu rakkoon yaadaa rakkoon naamusaa rakkoon jetti rakkoon oduu akka inni jiru hin beekaa. Isammoo akka inni wannoo ta'uuf waa hedduu godhaatuma turre didameetuma bakka kana ga'e. Ammoo maaltu dhiibee bakka kanaan ga'ee haja'uu sammaas tolcheetiin beeka. Ragaa malee takkaa dubbadde hin beeku ragaa malee hin dubbaddu wanta nama dubbadde hunda isaatti hin qaana'u ragaa hojii dubbachuu hin danda'a ragaa qophaa'ee gaafan gara miidiyaa gara laayifii kallattumaan laayifii seenuuf dhufe fideetiin takkaa fi lamatti waan mucayyoo tana miidhu jiru waan mucayyoo tana dhiibu jiru waan isii akkana godhu jiru fi rakkoo isiidhaa dhugumaan lafa kaaya. Walumaa galatti mucayyoon waan ammoo goote kana hundi isaanii dogoggorte. Haqiqatan waa haqqee wanni kun dhugaa miti ragaatti hin qabdu. Wanni kun hundi dhiibbaa itti dhiibamu jirtu ka goote yoo ta'een ala waan isiin harkaa qabaattee gootu akka hin taane sirriitti itti amana hanga tokko irraa isin hin beeka. Kaafe walumaan taanee ammallee deebinee qulqulleessuu dandeenya. Ammallee wanni badeen jiru kun nam takkaa fi nam takka agandaa nama takkaati. San abbaan barbaade. Yaa abbaan ammoo iyyuu barbaade. Gara barbaadetti hiikkatee iyyuu danda'a. Namni ajandaa kiree qoratee waan fane dubbachuu danda'a. Tiifis dalagaa baasanii maqummaa nama mee intala baadiyyaa tanaaf carraa kanni haa dubbattu. Galatooma carraan afaan nu keessaniif. Dubbiin ijoollee irraa kaatee fi ibiddi ijoollee irraa ka'ee fi dubartii irraa ka'ee yoomiyyuu hin dhaabbatu jaanisa. Anamma. Intala baadiyyaa nama galche mata duree hinaan dalagu waan ta'eef nama jajjabaa yoo godhatee galche rakkoon kun. Maali anamma tokkoffaa ajandaa sila miccootanaa irra deddeebi'anii haasa'uun an akka mataa keetti waan fakkaatullee miti ispeeshaalii dhiirti waan miccootanaa gattiisii irraa haasa'uun gargaaran wallaahi miidiyaa kanarratti rakkoo kan kee yoo namni siif ol kaa'ee yoo sammuu seefsii godhate malee gargaarsati miidiyaa kanarra gargaaramtu hin jiru. Intala baadiyyaa asmara waan takkaa sitti hima. Dubbachuu illee barbaadu. Yoo na agartee gatte gaafa takkitti mucayyoo tanaa bakka cufnee dhiifne dubbisi hin dagatin.
Eega dubbiin tun kaate guyyaa afur geessee jirti quba qabdana fakkaata. Ijoollummaan Ayyaa keenya quba wanta ijoollummaan teenya warra dubbatu jiru illee ni jira as gubbaadha. Angaruu takkaa kiriitiitii godheera dubbaddan beeku aturoo gaana ba'uu dandeessa. Ammaa dubbachuun barbaade. Maal godhanii beektaa ammaa abdummaan asirraa gabbuu kun dogoggora muciyyoon dogoggortee namaatu kana na godhee jechi nama amantaa nama jijjiirsa isee siin gatte sanii eenyufaatu maallaqa sii kafalee aarsii arrabsisiin jeen dhaqee gastirratti bira hangana ol seeninitti abdii mucaan jaamuu fi inni ol seenanii maal godhaa turanii hanga isiin kutaa takka garee takka nama dhuunfaa maqaa yaamtee abol faannaa kafalee kana waan akkasii isii keessa barbaadaa turan akkatti ol bee boo haadhatee san salaa kootaa gabbuu ajee isaan nuti facaasee asin mana bane malee dubbachuu illee barbaadne isin illee dubbadhu yoon dubbadhe garuu qabxii takkaa fi lamaan ragaa guutuu uummata kana garsiisa. Akkasii naa godhu san. yaa micootana yoo dandeessan gargaara. Dubbadhu ayyee. Yaa yoo dandeessan uummanni Noorz Ameerikaa jirtan ta'ee bakka fedha yoo jiraattanii bakka takkatti godhaa sila micootanaa wanni micootanaa kuni maa tokko sababa dubartii takkaatiif sababa dhiira tokkootiif wanni wal lolaa olaniif hin jirtu. No, intala baadiyyaa kun yaaduma keetiif seera wajji malee. Dabbal keenya intala baadiyyaa dhagaye rabbii jedhiiti minciyyoo tanaa fi nuti harargee wanni waliin nu fide hin jiru aboo rabbi sodaadhaadha. Nuti kuni hawaasa harargeen harargeedha minciyyoon tun nama dhuunfaati. Miyyoo tana nuti isiin tuni loqota harargee dubbatteef harargee ta'uu dhiisuus dandeessi. Nuti meebi amma beekan irraa mulquu barbaadeetii miti. Miyyoo tana eessa akka dhuftees hin beenu. Haasuma kana obbaasan inni yeroo takka kadir kiyya muuduma kana un fayyadamina jechuudha akkasitti kunaas hin jee. Awol mau banaa ifa banaa godhiiti ati lamaa iyyuudha wayis ni hubattaa. Laala mee waan kana wanni ani qabxii xiqqoo tana kaaseef naafisii fi dabbaal keessa wajjaa dubbannu waan kana asuma xumuraa. Okay, abdii keenya dhimma kanaaf nu waliin nuuf jira. Qoqa hocoon cufin asirratti dubbada daban. Qoy hoggu takka asirratti dubbada daban. Manni kun hin cufamin dhaggeeffatu. Kadiir humbannaa maaliif arrabsamu jira? Eenyu arrabse? Ganda kam arrabse? Qoy hoggu takka akkasuma na obse. Kadiir maal godheeti arrabse? Nama achi baafatanii arrabsanii warri Israa'el tun xiqqaa fi guddaa arrabsanii kan barbaadan kan danda'an cabsanii kaan miidiyaa irraa galchanii kaan ajjeesanii kaan laa uummanni kun amaara daran kafirraa eeganii ani sitti himaatiin ture bara isin tun dhagayini malee. Xiq sheekaa fi qeessiin isaanii akka tokko isiniif ni jira garee tana. Yoo na dhaga'u jiraataniif garuu waa'ee intalaa kana booda gargaaraaf minaan namni reefu asirra jee dubbate tokko eenyusa. No. Gargaaruu miti. Gargaarsa kan jirtu. Assalaamu alaikum juuniin barbaadu dalagachuu qabdi bakka namni godhu nama laffaasisne maallaqa baafne sun namummaadha malee eessaa dhuftee isii beeyneetii miti. Kun dhugaa walitti himnu. Laalamee jara kana xiqqaa fi guddaa nuti namarraa wal qabna safuu qabna aadaa qabna akkaataa itti walitti dubbatu. Xiqqaa fi guddaan hagaree futaayetii waa taazabuu jira akka isaan itti kadii kana rabsu jiran. Maal isaan godhu? Maalimi bara wama ganda namarra awwamee dhadhiisa waa hundi dubbataniiti. Okay, amma kana gona fayyaa naatee walumaa galatti waan Arafaat rakkoon qabdu rakkoo qabeenyaan qabdu rakkoo maallaqaan qabdu gargaarsi isirratti asii booda godhamee yoo jiraate haraam. Ana isin jee. Dubbadha maal jetti? Nuti ala kulli haal nuufi miiciyyoo wanni waliin fidu hin jiru. Miyyoon nama dhuunfaati. Nutis nuhi akkasiin nu hubadhaa. Hamma dura gargaartanis akkuma dhuunfa gargaartanii nuti illee akka ilmaan Oromootti thank you isiniin jenne warra gargaare kanaafuu miiciyyoo fi ganda walitti hin qabinaa nuti hawaasa miiciyyoon nama dhuunfaati. Akkasitti hubadhaa yeroo duraatu wanni nuti dubbachuu barbaannes kanuma. Wali buqqee namni wal tuqun jiru. Amaal bu'aattis muutii akkana kana gowwaasa malee biraa booqee maaltu ana kana. Mana cufii deemi boqonnaa afur dura fidee. Okay. Asaan akkasitti hubadhaa. Garuu immoo wanta qaawwaate isin seena kadir kiyya. Waa'ee miiciyyoo tanaa naa amana. Waan ta'eef maaliif akka ta'eef eenyuun akka ta'e anaatti akka lama jee ragaa wajjin takka takkatti isinii fida borganamee warra biyya Itoophiyaa saasiti takka sa'a lama yoo dalagaa fite dhufeen tartiibanaa sa'a marri birraa hin ga'e hundi keessatti nagee bula waan ganda gettan shabakaan gandaa qaata kufee muudiin gandaatis qaata hafe abarkaan lafa qabii abalu maal ji aqaabaluu ba'e hin jiru wanni kana jemmaatee ragaa jabin sobin tagamaa Arafaat rakkoo qabdini gargaara warra gettaniif Arafaat rakkoon qabduun gargaarini rakkataan ganda keessa ciisaa deemiitii harkaa fi